Astiroonaroonni pilaaneetii biroo tan dachii irra toltu harkannee ja'an akkami gamas godaanuuf qophiidha. Lakki natti haafuu dachimarra jiru tana naaf wayya. Isaanis inuma ibjatan malee abadan hin milkaa'an. Eesum manaamuma taatee hafti. Shakkiin qabu. Anis dhimma kana dhihooma tana dubbise. Pilaaneetiin tun Koi 5715 jedhamti. Akka astiroonaroonni jedhanitti pilaaneetiin tun dachii irra toltuudha. Haalaan bareedduudha. Jiituu magariitu waa hunda guuttatte jedhan. Akkasuma pilaaneetiin tun guddinaan dachii teenya dachaa lamaan caalti. Bara ifaa 3,000 nurraa fagaatti. Dabalataan pilaaneetiin tun akkaan guddoo waan taateef ardii takkarraa gama ardii biroo xayyaaraan imaluuf hanga guyyaa 4 nama tursiisa. Kana jechuun fakkeenyaaf pilaaneetiin tun akka dachii teenyaa ardiilee 7 osoo qabaattee Ameerikaa irraa ka'anii xayyaaraan Afrikaa gahuuf guyyaa 4 barbaachisa jechuudha. Boqonnaa takka malee walitti dhaabanii yoo deeman guyyaa 4tti Afrikaa gahan. Kun qoosaa fakkaataame waan kanarra ajaa'ibaatu jira. Geejjiba amma qabnu kan saffisa guddaa qabu fayyadamnee gama pilaaneetii tanaa osoo imallee har'a yoo asii kaane waggaa 100 booda achi dhaqqabna. Waggaa 100 miti beekaa. Waggaa 100 yookiin jaarraa 10,000 yookiin ammoo miilineemii 1,000 booda achi gahuu dandeenya. Qoosaan tana caaltu ni jirtiiree soorri qalbii eegalee jira. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو نور الهدى كبجمو أكم نجاجرتو الحمد لله ثم الحمد لله هيما ربي قداتين سجنتا سورة قلبي تن إسن هوي قدان إيكو تجرتن كبني دفنجر تربان دبر إمتهم راديو نور الهدى رتي دبني تر نموني أوروبا في أمريكا أكسوماس خنين أستراليا جرتن بايمي اكوفي رتي نغرغارو كدن ديسان اسن هوبچيفن غافي تeenya irratti hundaawanii namoonni muraasni galmaa'anii jiran garuu hirmaannaan jiru akka laafaadha waan hedduu nama gammachiisu miti namni tumsa nuural hudaatiif jalqaba irratti galmaawe abbaa maahiiti abbaa maahii jechuun gaazexeessaa nuural hudaa Abbaas Ibn al-Islaami obboleessi keenya yeroof haalli mijaa'uu dhabee fi sagantaa irratti hirmaachuu dhabuus hanga dandeehin nuural hudaa tumsuu ittiin fufa je'ee dura irratti galmaawe kanaaf rabbiin isarraa haa jaalatuu janna. Tamaam Kadir yookiin Abdulwaahid haadha Zaakir makkootu keefii diinii Muhammad baatii nuural hudaa tumsuuf galmaawanii jiran. Usmaan Abaadir inshaa Allah anis baatii hunda nuural hudaa gargaaruuf qophaa'eetiin jiraanuun jedhe. Dhageeffattuun maqaa obsi jedhuun galmoofte immoo nama hundaa olitti mallaqa guddaa nuuf arjoomte. Baatirraa $25 gumaachuuf galmoofte. Namoonni maallaqa nuti foormicha irratti qopheessin jijjiiruu feetan tooftaa salphaa kana fayyadamuu mirga qabdan. Jalqaba linkicha eega bantaniin booda filannoowwan jiran sadeenirraa kan barbaaddan filadhaa. Achi booda bakka maallaqaa irratti waan katabame haqaa hanga feetanitti guutaa. Fakkeenyaaf $15 hayxanii 20 yoo gootan baatiin $20tu nuural hudaaf galii ta'a jechuudha. Kan biroo ammoo namoonni subscribe gootan yeroo biroo irra deebitanii mallaqa kafaluuf cinqamuu hin qabdan. Baay'ee koofiin waanuma akkanaatiif diizaayin godhame. Namni yeroo tokko subscribe godhe achi booda deebi'ee dhimma kana yaadachuun isarratti dirqama miti. Appilikeeshinichi ofumaa baatii mallaqa muree nuural hudaaf dabarsa. Wanni akka murteessaan namni hundi beekuu qabu dhimma sekuritiiti. Baay'ee koofiin weebsaayitii akka addunyaatti beekamu. Namoota miliyoona 1 oltu weebsaayitii kana fayyadamutti jira. Tooftaan kafaltii isaa haalaan amanamaa fi kan shakkii tokkollee hin qabne. Nuti baay'ee koofii irratti akkaawuntii banannus odeeffannoo namoota nu gargaaranii tokkos arguu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf lakkoofsa kaardii, guyyaa fi baatii akkasumas bara kaardiin expire ta'u, kaardii security code yookiin CVC kaardii keessanii nuti arguu hin dandeenyu. IP adreessa keessanis arguu hin dandeenyu. Odeeffannoon isin achirratti guuttan iccitii guddaan qabamee baankitti ergama. Baankii isin fayyadamtanirraa gama baankii baay'ee koofiin fayyadamutti eega ergameen booda maallaqni isin waadaa seentan qofti muramee gama akkaawuntii nuural hudaa seena. Wanti nuti arguu dandeenyu maqaa keessan, iimeela isin fayyadamtanii fi koomentii isin katabdan qofa. Kanaaf amma dura biyya irraa nu gargaarutti jirtan nuuf barreessaa isin hin jenne. Baay'ee koofiin sekuritiin isaa akkaan guddaadha. Iccitii keessan hundaa ukkaamsee qaba. Namoonni muraasni YouTube nuural hudaa irrattis membership join godhutti jiran. Fakkeenyaaf Jibriil Ibraahim, Abdul Jabbaar, Hussein Muhammad, Ahmadiin Kamaalii fi Qananii Abarraa YouTube nuural hudaa irratti membership join godhanii jiran. Isin hundinuu nuuf galatoomaa isin jenna.
YouTube irrattis membership join gochuu waan gaariidha. Garuu wanti caalatti nu fayyadu YouTube osoo hin taane Buy Me a Coffee kana. Waan kana ta'eef Buy Me a Coffee irratti akka xiyyeeffattan isin yaadachiisna. Namoonni hedduun biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa haala kamiin isin gargaara jettanii nu gaafachuutti jirtan. Kanaafis furmaata gaarii qopheessinee jirra. Torbaan dabre keessa hojjettoonni Nurul Hudaa Muhammad Awwal Abdullaatii fi Idriis Abdurroo akkaawuntii baankii bananii nuuf qopheessanii jiran. Akkaawuntiin kun maqaa jara lameeniitiin baname. Kanaafuu namoonni Oromiyaa fi biyyoota Arabaa qubattan yookiin namoonni kaardii baankii hin qabne kan nu gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii kanaan tumsa Nurul Hudaa irratti hirmaadha. Lakkoofsa herrega baankii 1000 64 96 59 908. Akkaawuntiin baankii daldala Itoophiyaa yookiin Commercial Bank of Itoophiyaa irratti baname. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa WhatsAppii 0954 52 00 58 irratti nu qunnamuu dandeessan. Amma gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 726. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Sagantaa keessan haalaan hordofa. Rabbiin isinirraa haa jaallatu. Jabaadhaa itti fufaa. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani ilma dardaraati. Akkuma dargaggeessa kamiittuu umrii dargaggummaa kanatti intala naaf taatu wajji bultii ijaaree jiraachuu fedha. Garuu rakkinna addaa tokko qaba. Sababa isaa wallaalus intaluma na sodaachisa. Yeroo intalatti dhihaadhu akka waan nama du'uuf deemuu onneen tiyya akka malee na dhawatti. Akkasuma yoo dubartiin na bira jirtu akka malee muddama. Daddaffiin biraa deemi na godha. Yoo dubartiin na bira jirtu fayyaa hin argadhu. Waan ba'aa guddaa wahii baadhe natti fakkaata. Wanti kun rakkoo jabduu natti tahee akka bultii hin jaarre na godhe. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Iyyannoo addaati tun. Mee yaada akkam kennitaaf? Dhugattu iyyannoo addaati. Dubartiin inni sodaatu dubartii ajnabii qofa moo haadhaaf obboleewwan isaatis ni sodaata. San inni ibsine iyyannoo keessatti. Sababa sodaatuufis hin dubbanne. Sanis hin dubbanne. Kun waan hedduu nama dhibu. Gama abbaa murtii dabarsutu gaariidha. Hayyaati iyyannootti aantutti cehe. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 720. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagee keessanii Rabbiin haftee umrii keessanii keessa barakaa isiniif haa kaa'u jechaa gama iyyannoo tiyyaatti ceha. Waggaa 5 dura nama tokko wajjin qilleensarraa wal barre. Yeroo sanitti anaa fi gurbaanis biyya Arabaa turre. Nuti lameenuu bakka adda addaa dilayna. Qaamaan walitti dhufnee wal argine hin beeknu. Telefoonumaan wal dubbisnee bultii ijaaruuf walii galle. Achi booda inni maatii kiyyatti manguddoo ergatee haala saniin nikaa nuuf godhan. Gaafa nikaa nuuf godhan kana inni mallaqa xiqqoo maatii kiyyaaf kennee ture. Mahrii garuu namatti kenneefii jira jedhee dubbate. Namni inni itti kenne jedhees eeyyan irraa fuudhe mallaqni na harka jira jedhee dubbate. Haala kana irratti nikaa hidhanne. Eega nikaa nuuf godhanii booda walitti dhufnee bultii galle. Osoo hedduu siin turin walii galuu dadhabnee addaan yaanne. Innis bakka dalagaa isaatti deebi'e. Anis bakkuma duraan hojjetaa turetti deebi'e. Eega seenaa fi gurbaan kun osoo yeroo tokkos walii hin galin adda fagaannee turre. Achirraa waggaa tokko booda inni qabamee gara biyyaa gale. Kana booda wal dhabbiin teenyaa daran hammaataa dhufte. Eega walii galuu dadhabnee mahrii kiyya naa kennee na hiiki jedheen. Gaafa kana mahriin inni waadaa seenee kijiba ta'uu mirkaneeffadhe. Namtichi mallaqni na bira jira jedhee dubbates ni kijibe. Osoo mallaqa takkaas irraan fuudhin akkuma ni kenni nuuf fidamuuf akkas jedhe. Wanti kun hedduu na dallansiise. Sanirraan inni nikaa narraa buusuu dide. Kana booda mallaqa inni gaafa nikaa maatii kiyyaaf kenne ergee fi na hiiki jedheen. Ammas ni dide. Riyaala Saa'udii 5,000 fiddu malee abadan nikaa asirraan buusu jedhee bilook na godhe. Yoo an telefoona isaa namarraan barbaadadhee itti bilbilu hundaa mallaqa siin jedhe san akkaawuntii kiyya irra galchi. Achi booda na dubbisii naan jedha. Haala kanaan jiruu natti busheessee kun waggaa 5 keessa jira. Ani gurbaa kana maatii isaatis hin beeku. Haadhaa fi abbaan isaa lubbuun hin jiran. Firaa fi obboleewwan isaa akkasumas aanaa antii isaatis hin beeku. Akkuma isinii hime gurbaa kana qilleensarraa wal barre. Mee furmaanni kiyya maali? Umriin narraa deemutti jira. Nama biroo wajji bultii ijaaree ilmoo tiyya ijaan arguu fedha. Garuu sababaa gurbaa kanaa hidhamee taa'utti jira. Obsaan isin eeggadha.
Abbaa irree kana maal jettame? 5,000 inni jedhee osoo ergitee fi ni hiikuu beeki. Gaafasis sababa biroo barbaadee maallaqa dabali jedhaan. Dhugaa jette. Abadan hanga isiin lubbuun jirtu maallaqa irraa nyaachuun dhiisu. Duuba isiin maaliif isa wajjiin rakkatti? Qaadii bira dhayxee nikaa hanarraa buusiin jettuuni. Dhimmi qaadii kun bakka hedduutti rakkoo ta'ee jira. Qaadiin garii rakkoo dubartiin itti mattuu seeraan dhageeffatu. Deemi gurbaa yaami jedhaan. Qaadiin akkanaa hamaadha. Duuba yoo qaadiin akkana ta'e furmaanni maali jetta? Ani dhimma kanarratti yeroo hedduu dubbachuu yaadee sodaadhee dhiisa. Silaa dhimma kanaaf furmaata kennuu kan qabu ulamaa'iidha. Ulamaa'ileen gurguddoo walitti dhufanii mari'atanii rakkoo dubartiin keessa jirtu kanaaf furmaata lafa kaayuu qaban. Mee hin sodaatin sirriitti addanuu baasi. Hoogganaa waajjira mootummaa yoo malaammaltummaan nama rakkise qaama isaa olitti iyyatan. Qaadiin ganda jiraatanii yoo nama rakkise eenyutti himatamme? Ganda sanitti hoogganaan irra guddaan isuma'e. Tana jedhaa bar. Qaadii maqaa amantiitiin aangoorra taa'ee uummata dararuutu jira. Kan malaammaltummaan biyya rakkise. Kan dhimma namaa seeraan hin laalle. Kan osoo dubbii haala gaariin hin qulqulleeffatin murtee dabarsuutu jira. Qaadii akkana eenyutti himatan? Dubbii dhugaa dubbatte. Qaamni isa itti himatan jiraachuu qaba. Dhimma kanarratti majlisni federaalaa fi majlisni Oromiyaa hojjechuu qaban jedhee yaada. Dubartoota hedduutu dhimma kanaaf dararamutti jira. Amma dura namni tokko waan akkaan nama rifachiisu naaf himee beeyta. Mee waan akkam? Gurbaa fi intalti wal fuudhanii adda yaa'an. Achi booda isiin nikaa hanarraa buusi jetteen. Birrii 500 fidi jedheen. Itti kennee biraa qabamu? Lakki. Akka inni yaadutti nikaa jechuun mana hidhaati. Intalti nikaa isaa ofirraa qabdu mana hidhaa isaa keessa jirti jechuu. Subhaanallah. Isiin qaadii bira dhayxee himannaan qaadiin gurbaa yaamee dubbise. Gurbaan qawwee qaba. Qawwee gurbaa harkatti arginaan deema dubbii teessan maanguddoon fixadhaa jedheen. Yaa Allah, dubbii akkam nuuf himtaarra. Maanguddoo bira dhaqanii maanguddoonii dubbii isaan jidduutti ilaalan. Isin araarsinaa jedhanii mallaqa walakkatti qoodan. Atis 250 dhiisiif. Atis 250 kenniif jedhaniin. Tuni maanguddummaa akkami? Maallaqa isii dirqiin isaaf qoodani. Wanti akkanaa naannoo tokko tokkotti aadaa taatee jirti. Qaadii ofirraa dhiistee ulamaa'ii naannoo san jirutti himattu. Namni hundi waan akkanaa ni sodaata. Nama dhimma akkanaa irratti wal ajjeesetu jira jedhan. Kanaafuu isiin maallaqa san kafaluun dirqama itti taha jechuu. Carraa biroo tokko illee hin qabdu. Tarii irra deebitee maanguddoota kadhattee ammas maallaqa narraa xiqqeessaa jechuu ni dandeessi. San maanguddootatu murteessa. Dhugatti kun waan akkaan nama yaaddessu. Majlisni federaalaatii fi majlisni Oromiyaa waan kana qusanii ilaaluu hin qaban. Dubartoonni hedduu dhimma akkanaatiin miidhamuutti jiran. Ati maaliif sodaatta rakkoo hagana ulfaatu dubbachuu? Namtichi qawwee qaba siin hin jenne. Duuba qawwee wayi qilleensarraan si dhoofti. Lakki qoosutti jira. Qawwee osoo hin taane ani kabajaa ulamaa'iitiif callisuu filadhe. Ulamaa'ilee gurguddoo hedduu qabna. Waan kana isaanuu quba qaban jedhee yaada. Osoo isaan jiran an dhimma kanarraa dubbachuun qabu jedheetti. Haqarraa sodaachuun hin taatu. Rakkoo akkanaa bakka hundarraan ol baanii lallabuu qabna. Waan callisanii miti. Nuti dhaamsa qabnu dabarsine. Waan hafee qaama dhimmi ilaallatuuf dhiisna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoon hardhaaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi hardhaa goolabamee jira. YouTube'n Nuurul Hudaa subscriber 200 guutee jira. Namoota subscribe gootan hundaan galatoomaa jenna. 200 guutuuf yeroo dheertuu turre. Ta'us haalaan gammannee jirra. Alhamdulillah. Ammaas namoonni subscribe hin godhin akka subscribe gootan kabajaan isin gaafan. Yaada qabdanis komentii irratti nuuf barreessuu hin irraanfatina. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan Soora Qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora Qalbii. Soora Qalbii. Ilmi namaa maallaqa haalaan jaalata. Maallaqa argachuun ammoo dubbii laaftuu miti. Akkuma halkanii guyyaa hojjetee maallaqa argatu jiru kan maallaqa karaa qaxxaamuraatiin argachuuf jecha yakka gurguddaa hojjetus hedduudha. Gariin maallaqaaf jecha kijiba, gariin qabeenya namaas saama, gariin ammoo nama ajjeesa. Walumaa galatti ilmi namaa maallaqa argachuuf jecha waan hedduu keessa seena. Quba qabduu teenya irraatiin dubartii maallaqa argachuuf jecha waan akkaan nama rifachiisu hojjette takka isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu. Seenaan ajaa'ibaatuun jalqaba waggaa kanaa Apriil 16 bara 2024 biyya Biraazil keessatti mudatte. Dubartiin waan akkaan nama rifachiisu hojjette tun Erikaa Nuunis jaamti. Umriin sii 42. Adeera sii kan manguddoo waggaa 68 kan Paaloo Baraagaa ja'amu wajjin jiraatti. Adeerri sii kun dhukkuba sombaatiin qabamee siree irratti hafee jira. Manni isaan keessa jiraatan xiqqoo moofee jira. Kanaafuu mana keessa jirru kana haariyoomsuu qabnaa ja'anii wajjin mari'atan.
maallaqa manaan haaromsanis baankiirraa liqeeffachuuf walii galan. Kana booda baankitti bilbilanii waan hundaa hubachiisan. Hooggantuun baankichaatis mallaqa isaaniif liqeessuuf qophii ta'uu isaan beeksiste. Garuu ulaagaan tokko guutamuu akka qabu jala sararteetti himte. Namni mallaqa liqeeffatu adeera intalaa waan ta'eef inni gama baankichaa dhufee waraqaa irratti mallatteessuu qaba jetteen. Adeerri kiyya akka malee dhukkubsatee siree irratti hafee jira. Lafaa ka'uu hin danda'u jettee itti himtus abadan inni dhufee mallatteessu malee mallaqa hin liqeessinu jettee telefoona cufte. Turtii sa'a muraasaa booda Eerikaan taaksii hamtee adeera isii wilchariidhaan dhiibdee taaksii korsiste. Yeroo hulaa baankirra gahan Eerikaan shufeera taaksii wajjiin wal gargaaranii adeera isii kana fuudhanii wilcheerarra kaayan. Achi booda Eerikaan gurbaa taaksii oofuuf maallaqa kafaltee fi gaggeessite. Adeera isii kan wilcheerarra jiruus dhiibdee mana baankii ol seensifte. Yeroo baankii seenan hojjettoonni baankii fuula gaariin isaan simatan. Haalli simannaa hojjettootaa kun Eerikaa akkaan gammachiise. Osoo haasawaa nutti hin dheereessin haajaa nuuf fixanii amma nu gaggeessan jettee abdiin guutamte. Yeroo kana adeera isii wilcharii irra jiru dhiibdee gama fooddaa tokko dhihaatte. Hojjetaa isaan keessummeessu waan jiru hundaa hubachiiste. Daddafii nuuf xumuri adeerri kiyya ni dhukkubsataa jetteen. Namtichis haala jiru hundaa eega qulqulleeffatee booda hooggantuu kutaa liqii isiniif yaama achi taa'anii eegaa jedhee iddoo taa'anii eegan itti agarsiise. Eega isaan taa'anii booda gama biiroo hooggantuu kutaa liqii deemee dhimmicha itti hime. Hooggantuun kutaa liqiitis hayya xiqqoobsanii na haa eeganiitti itti mijetteen. Namtichis gama isaanii deebi'ee haala hundaa isaan hubachiise. Turtii yeroo muraasaa booda hooggantuun kutaa liqiitu ni dhufte. Yeroo dhuftu tana fuula siirraa gammachuun akka hojjettoota kaanii mul'attu. Inumaa nama akkaan cinqamee rakkoo jabduu keessa jiru fakkaatti. Eerikaan tan duraan simannaa hojjettootaatiin gammadaa turte fuula hooggantuu kutaa liqii yeroo gartu ni sodaatte. Hooggantuun kutaa liqii akkuma dhufteen teessoo Eerikaa fi adeerasii paaloo dura jiru takkarra teesse. Haa teessuu malee jecha tokkollee hin dubbanne. Dubbii takkaan maletti jara lamaanuu ija keessa laalutti fufte. Haalli hooggantuu kutaa liqii kun Eerikaa akkaan sodaachise. Hooggantuun tun osoo hedduun turin osoo humaan dubbatin kaatee isaan biraa deemte. Turtii daqiiqaawwan muraasaa booda ammaas deebitee dhufte. Yeroo deebitu kana hojjetaa baankichaa tokko wal afaan dhufan. Gurra hojjetaa kanaatti achi dhihaattee waatti hasaaste. Hojjetaan kunis rifatee jabeessee ijaan isaan millate. Kana booda hooggantuun kutaa liqii kutaa biroo seentee galmee guddaa tokko fiddee dhufte. Galmee kana minjaala isaan dura jiru irra keessee qalama itti kennite. Adeerri kee waraqaa kana hundaa dubbisee akka mallatteessu itti himi jetteen. Eerikaanis hayya amma mallatteessina jetteen. Adeerri isii garuu waraqaa kanarratti mallatteessuu hin dandeenye. Hooggantuun kutaa liqii mallattoo isaa eegutti jirti. Namtichi ammoo mallatteessuu dadhabe. Eerikaan jidduu jara lameeniitti rakkattee boolla seentu dhabde. Osoma isaan haala kana keessa jiran makiinaan poolisaa iyyaa dhufte. Yeroo kana Eerikaan rifattee hollachuu jalqabde. Poolisoonnis makiinaa hulaarra dhaabanii ol seenan. Akkuma ol seenaniin Erikaatti ajaja tokko kennan. Harka kee adeera keetirraa kaasi. Irraa achi siqee dhaabbadhuu jaaniin. Erikaanis ajaja poolisii fudhattee irraa fagaattee dhaabbatte. Poolisiinis qabanii harkasii duubatti hidhan. Wanni akkaan nama rifachiisu. Adeerrisii kan wiilcheerarra jiru lubbuun hin jiru. Nama du'e baankii fidde. Sa'aa muraasa dura osoo wajjiin mana jiranii du'e. Isiin maallaqa ittiin liqeeffachuuf jecha du'asaa dhoysitee nama lubbuun jiru fakkeessitee gara baankii fidde. Eerikaan maallaqaaf jecha kabajaa reefka adeerasii balleessite. Reefkaan taphachuun ammoo yakka guddaadha. Kanaaf yeroo san mana hidhaatti darbamtee himannaan irratti baname. Intalti tun yeroo ammaa wabiidhaan mana hidhaatii baatuus himannaan irratti baname garuu haaluma baallama sa'aatiin ilaallamutti jira. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Raadiyoon Nurul Hudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachuu jirtu. Qophiileen har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Gama keessummeessuutiin an Usmaan Abdulaxiif Farihaa Aadam wajjiin tahuun isin waliin turre. Barruu qophiilee abubtisaamtu nuuf qopheesse. Obboleessi keenya Muhammad Awwal Abdallaatis nu wajjiin ture. Namoonni haala mijaawaa qabdan keessattuu hawaasni keenya kanneen biyyoota faranjii keessa jirtan baay'ee ekkoof irratti nu gargaaruu hin irraanfatinaa jechaa sagantaa har'aaf kurfeeffanne asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa Rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa aakiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة